raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Abaabooti Kabiti sigaera tu fimbia ketirati Abaabooti Abaabooti ya kabiti Abaabooti divineti Lafaafi lafee Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Waa'ee saamicha lafaa fi miidhaa ga'e ilaalchisee turtii dhalataa naannawa Finfinnee waliin taasifame. Ashamaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya. Qophii keenya lafaaf lafee har'aa keessatti saamicha lafaa qonnaan bultoota irratti taasifamee fi miidhaa dhaqqabe ilaalchisee dhalataa naannawa Finfinnee dhimmuma kana irratti kitaaba barreessee haasofsiifnee isiniif qabannee dhiyaanneerra. Itti dhiyaadha. Yaada nuu kennuuf fedhii qabaachuu keetiif baay'ee si galateeffanna. Galaanaa Alamuu kitaaba waa'ee lafaa irratti xiyyeeffatu akka barreessite quba qabna. Mata dureen kitaabichaa maal jedhama? Gabaabinaan maal irratti fuulleffata? Kitaabicha barreessuuf immoo maaltu si kakaase? Heena waame dhugaatu na waame biqiltuun ol baafne. Kitaabni armaan duraa yookaan kitaaba tokkoffaan ani barreesse imimmaan qonnaan bultoota Finfinnee kan jedhu mata dureen kitaaba jechuudha. Kitaabichi kun seenaa qonnaan bultoota Finfinnee bal'inaanis ta'uu baatu muraasa of keessaa qaba. Jechuun akka ibsamuu qabutti yookaan immoo qonnaan bultoonni Finfinnee rakkoowwan irra gahaa jiru dhimma lafaa wajjin ol qabatee wantoonni magaalaa kana keessatti ta'u keessattuu Finfinnee kana keessatti jechuudha. Bal'inaanis kaasuus baadhu muraasa isaa xuquuf yaaleen jira. Kitaabni kun kan irratti fuulleeffate waa'uma qonnaan bultoota Finfinnee kanarratti akkuma mata dureen kitaabaa ibsutti imimmaan qonnaan bultoota Finfinnee kan jedhu jechuudha. Rakkoowwan qonnaan bultoota Finfinnee kana keessatti mudatu qonnaan bultoonni Oromoo Finfinnee kana keessa jiraatan sirna durii irraa kaasee hanga har'aatti maaltu isaan qunnamaa ture? Jiruu fi jireenya hawaasaa keessatti lafarraa buqqa'uu, eenyummaa aadaarraa akkasuma afaan rakkoowwan karaa diinagdeetiin isaan mudatan kana irratti hundaa'uudhaan wantoota agas mara guddaas jedhamu baatu rakkoowwan qonnaan bultoota kana tuttuquuf yaaleen jira. Kitaabni kun kan irratti fuulleeffatu waa'ee qonnaan bultoota Finfinnee irratti jechuudha. Kitaaba kana barreessuudhaaf kan kakaase tokkoffaa yeroo hedduu kitaaboleen seenaa Finfinnee ni barraa'a. Haa ta'u malee yeroo hedduu rakkoowwan qonnaan bultoota kun akka ibsamuu qabutti hin ibsamu. Kaleessa qonnaan bulaan Finfinnee maal keessa akka ture, har'aoo maal keessa jira kan jedhu yeroo hedduu xiyyeeffannoon ittiin kennamu. Yeroo hedduun kitaaboleen seenaan barraa'u qote bulaan dimshaashumaan qote bulaan Finfinnee akkatti buqqee jira, akkatti akkana ta'ee jira jechuudhaan ala rakkoowwan qonnaan bultootaa keessa gadi bu'anii sirriitti hin ibsamu. Ani immoo akka dhalataa naannoo kanaatitti akka nama hawaasa kana keessaa ba'etti rakkoowwan jiru hundeedhaan waan an beekuuf tuttuquuf yaaleen jira jechuudha. Kanarratti xiyyeeffachuudhaan rakkoon qonnaan bultoota kun bal'inaan akka ibsamuuf dhaloonni gara fuulduraa irratti xiyyeeffatee qonnaan bultoota kanarratti akka xiyyeeffatuuf ka'umsa ni ta'a jedhee barreessuuf na kakaasee jechuudha. Hayyee guddaa galatoomii waa'ee saamicha lafa Oromoo keessatti kan qonnaan bulaa Oromoo naannessa Finfinnee irratti hubannoon irra geechi maali? Qonnaan bulaan lafa dhabe tokko jiruusaa akkamitti itti fufsiisuu irratti argama?
Ka'umsi saamicha lafaa kun immoo bu'uurri isaa maali? Dameen bofa baate toobaa summiiticha. Rakkoon ka'umsa saamicha lafa qonnaan bultoota Finfinnee bu'uurri isaa ani akkanatti fakkaatutti sirna dhufaa darbaadha. Akkuma beeknu sirnoonni dhufaa darban kaleessa ijaaramaa turan qonnaan bultoota Finfinnee qonnaan bultoota Oromoo kana kan ofirraa dhiibu malee kan ofitti qabu hin turre jechuudha. Kaleessa sirnoonni ijaaramaa turan Oromoo lafarraa buqqisuu, lafa isaa saamanii ofii irratti of ijaaru. Oromoon aadaan isaa akka Finfinnee keessaa badu, eenyummaa isaa, afaan isaa balleessuudhaaf irratti xiyyeeffatamaa hojjetamaa waan tureef kuni ka'umsa guddaadha jedheen yaada jechuudha. Qonnaan bultoonni Finfinnee kana keessa jiran rakkoowwan hedduu argaa kan turanidha. Akkuma beeknu maatiin qonnaan bultootaa ijoollee isaa barsiifachuu haga hin geenyetti dinagdeedhaan duubatti hafee jechuudha. Laftirraa saamamee iddoo jireenya isaa bakka jiraatu haga dhabuu haga karaa irratti ba'uu akkasuma immoo lafa isaarraa buqqee eegduu namaa haga ta'utti kan irratti gaggeeffamaa ture jechuudha. Amma akkanaan qonnaan bultoota tokko dubbisetti akkasuma immoo hawaasa kana keessa jiraatutti hawaasa kana keessa dhalatetti rakkoon qonnaan bultoota Oromoo Finfinnee kana keessa jiru hedduudha jechuudha. Qotee bulaan karaa dinagdeetiin, eenyummaatiin, aadaatiin baay'ee kan miidhamee jiru lafa isaa dhabee jiruu isaa haga waliin dhabuutti kan ga'e jechuudha. Kuni kanan ijaan argaa ooluu fi akkasuma immoo kanan qoradhee bira gahaa turedha jechuudha. Waraansa nuuf laatee horeessaa biqilchee. Saamichi lafaa maqaa babal'ina magaalaa Finfinneetiin taasifamu afaan, aadaa fi duudhaa Oromoo irratti dhiibbaa akkamii fide? Miidhaan gama kanaan dhaqqabe hoo maal fa'a? Doowwaan hin jiru. Doowwaan hin jiru. Biyya keenya doowwaan hin jiru. Egaa jalqabaas akkuma kaasuuf yaaletti yookaan immoo akkuma beeknu saamichi lafa maqaa babal'ina magaalaa Finfinnee kanaan taasifamu aadaa, afaan, duudhaa Oromoo irratti dhiibbaa guddaa akka fide hundi keenya yoo ni beekna. Kaleessarraa kaasee hanga har'aatitti Oromoon magaalaa kana keessa jiru afaan isaatiin barachuu haga hin dandeenyetti amma darbee iddoo adda addaatti manneen barnoota afaan Oromootiin banamuu yaa jalqabu malee kaleessa garuu Oromoon magaalaa kana keessa jiru afaan isaatiin barachuu hin danda'u jechuudha. Sabni afaan isaatiin hin baranne aadaa isaa dagachaa deema, duudhaa isaatis irraanfachaa deema, eenyummaan isaatis akkasumatti waliin liqeeffamaa deema jechuudha. Akkuma arginu kana magaalaa Finfinnee yookaan Oromoo as keessa jiran hedduun isaanii eenyummaa ofii gatanii, aadaa isaanii, duudhaa isaanii gatanii kan of irraanfatan dhiibbaa alagaa, aadaa alagaa, afaan alagaa warreen fudhatan jechuudha. Kun karaa eenyummaa Oromoo balleessuutiin Oromoon magaalaa Finfinnee kana keessatti eenyummaan isaa akka hin mul'anneef, aadaan isaa akka hin babal'anneef, Oromoo ta'ee akka hin jiraanneef miidhaa guddaa irraan ga'ee jira jechuudha. Qotee bulaan daa'ima afaan isaatiin hin barsiisu, dhaloonni yookaan daa'imti dhalattu sun afaan abbaatiin hanga hin barannetti afaan alagaatiin baratti. Isa keessa immoo aadaa alagaa, eenyummaa alagaa, duudhaa alagaa fudhachaa guddatti jechuudha. Kun karaa ittiin Oromoo Finfinnee kana keessa jiran ittiin balleessaa turan, ittiin buqqisaa turan, akka eenyummaan isaa Finfinnee kana keessatti mul'anne ittiin godhaa turan, istiraateejiin isaan ittiin fayyadamaa turan keessaa isa tokko jechuudha. Kanaafuu saamichi lafaa maqaa qonnaan bultoota yookaan babal'ina lafa kanaaf jedhamee qonnaan bultoota buqqisaa ture eenyummaa Oromoo irratti dhiibbaa guddaa fidee jira jechuudha. Hanga Oromoon eenyummaa isaa wallaaluu, afaan isaa wallaaluu, aadaa isaa gatu irraan ga'ee jira jechuudha. Saamicha lafaa naannessa Finfinneetti raawwatamuu fi babal'ina magaalattii seeraan ala lafa qonnaan bulaatti siqachaa deemtu kanaaf qonni aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa gadii gandaa hanga caffeetti jiru maal fakkaata? Lafa aangoo isaanii jala jiru daangaa isaanii beekuu ni to'atu? Ittisuuf carraaqu moo beekatuma callisu? Moo sirumayyuu haala mijeessuuf? Jalqaba akkuma ibsuuf yaaletti rakkoon saamichaa qonnaan bultoota yookaan babal'inaan lafa Finfinnee kanarratti xiyyeeffata tokko sirna siin jedheen jira. Akkaataa sirni kun itti ijaarame fakkeenyaaf saamichi kun keessattuu babal'inaan
qonnaan bultoota Oromoo kana kan buqqisaa ture sirna wayyaanii kana keessa. Sirna wayyaanii kana keessatti caaseffama guddaatu ture jechuudha. Magaaladhaa haga naannootitti lafti kun akka babal'atuuf caasaa guddaa ijaarrattee kan itti deemaa turte jechuudha. Isaan keessatti yeroo san qaamni mootummaa naannoo keessattuu amma fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa nan bulcha jedhee jiru yeroo san keessatti gadi bu'ee dhaabuun hin danda'u jechuudha. Gadi bu'ee fuuldura dhaabbatee dhaabuun haga hin dandeenyerra kan gahaa ture jechuudha yeroo san. Maaliidhaaf yeroo sanitti wantoonni hunduu harka isaaniitti kan ture. Isa qofa osoo hin ta'in immoo namoonni caasaa san keessa jiran saamicha lafaa kana gargaaruu irratti akka jiran ni mul'atu jechuudha yeroo san keessatti. Qaamni uummata naannoo bulchu qonnaan bultoota kanaaf quuqamu. Qonnaan bultoonni Oromoo kana akka hin buqqaane jala dhaabbatee isaaniif falmuu hin jiru jechuudha. Sadarkaa aanarraa yookaan gandarra hanga olitti qaamni jiru qaama caaseffama tokkoon ijaarame waan ta'eef yeroo sanitti namni fuuldura dhaabbatee akka saamichi kun dhaabbatu qaamni gaafatus dura dhaabbatus hin turre jechuudha. Tokko tokko rakkoon qonnaan bultoota kanaa kan hin dhukkubsinitu caaseffama san keessa jira. Maaliidhaaf faayidaa dhuunfaa arra ofiitti fayyadamu malee rakkoo qonnaan bultootni Oromoo boru keessatti kufan. Eenyummaan Oromoo garamitti akka deemaa jiru akka magaalaa kana keessa badaa deemu isa dhiphisu hin turre jechuudha. Hedduun isaanii waliin saamuu qonnaan bultoota buqqisuu irratti haala mijeessaa kan turan malee qaamni jala dhaabbatee Oromoo kanaaf dubbatu sa'aatii sanitti hin argamu jechuudha. Egaa akkanas ifolee gaafachuun keenya noollee. Egaa akkanas ifolee sirreessuun keenya noollee. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaan lafaaf lafee kanarraaf qabannee kutaan duraa isa kana fakkaata. Torban immoo kutaa lammaffaasaa qabannee isiniif dhiyaanna. Haga torbanitti lafa nagaa tura. Minim saayinoor keetiin ormi shallalaa oolti. Lamin saayinoor keetiin ormi shallalaa oolti. Nigar baadoo jinsi wanti ormi yaabala booti. Baadoo jinsi wanti ormi yaabala booti. Sima baamooti ofii galchi yaabala booti. Sima ofii galchi yaabala booti. Rabaafnaan barabaasoo. Si wallaalaan yabadaasoo. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.